Ifatama, iqirta, 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 ifatama, ifatama. Otoon seeyin, otoon beekin, natti fakkaannan keessa waan nan gashine keessa gale. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuuni. Akkam jirtan? Nagayyaa qabduu fayyaa keessanii walii jiraatan. Mattinaaf. Ruutta galuuf kaate manatti. Ilililli jedha caba. Ilililli jedha caba harka caba ammoo waan munaan hin jedhinaadha. Waan naan jechuu duratti harka caba sinitti meeraan. Ruutta manatti galuuf kaate ililli jedhamee harka caba ji'a meeqatti. Warri qaata hooyyee jedhu har'ammoo balleessineerraa ifatamaa nutti fakkaateeti nu fakkaane keessa seenne kanaafuu ifatamaa nu godhaa jedhan maaliif ruuttaan murteessite bakka ammaa nagaan bu'ee manatti deebuuf jennaan booda maal jennantis jedhanii ifatama gaafatanii jechuudha. Mucaan kun akkuma argitan tokkoffaan isadha. Tokko mooroobaa jedhu tokko isadha. Har'a abarshiitiin ifatama gaafatanii jiru jechuudha. Balleessaa isaaniitti amananii gaafa duraa harka rukutanii qodaa mana keessaa akka isheen guurrattu dhaqanii abbaa abarshiin illee kabajaa kennuufi didanii manatti nam'anii dargaggeessa manatti nanaxxee jedhee abarshuu abbaa waamee jechuudha. Walitti araarsuu dhufanii gizee sana abbaan mana jiru qodaa shiniin haaduun lafatti nafiin nama jechaa ture keessaa jara kana lamaanii jechuudha. Tokkoffaan hin hafe malee biraatii jechuudha. Amma inni kuni balleesseera darbeera siddee darbeeti dhuguma. Eddee waraabessi darbee sareen duttii isa sana ta'e dubbiin. Sila walitti araarsu gizee sana eddee dhugaan bahee isaan ture ciccanii ta'anii eddee maarkiin bu'aa bahii argee ruuttaatiin manatti deebisuuf wallahi adagaa argaa eddee ture shi jettee ruuttaanis mana isheetti eddee nan deeba inni waan lama naaf dhiisu eddee jettee iyyeeffattee eshi jedhee abrish taqabbalee hintalallee jidduutii baasee maarkiin jechuudha. Maarkiin intallii fi ruuttaa fi maarkiin illee ruuttaa fi intallillee waliin araaramanii nagaa ifatamu wal gaafataniiru jechuudha kaleessa. Eddee nagaa buusee waannaan kanarratti hanga'ee fudhate maarkiidha jechuudha. Maarkiin eddee walitti deebisee hundaa godhee ka'ee mucaan kun immoo duubarra boruga leejoodha. Ija maaliitiin as ba'a jechuurraan narrumaa haa ba'uuf eddee dubbii dhumee har'a dhufee ifatama gaafateera jechuudha. Silaa gizee sanatti akka mucaan hankeeti humnaan fuudhii nurraa humnaan abbaa mucaa ta'anii jedhii gaafa jedhan sana silaa yoo sana dhiisaa gizee jedhee namni isaan loluu namni isaanitti aaru sana ifatama gaafataniiti ruuttaa manatti deebisu ture. Har'a isan goone hangodhana baneet maarkiin eddeen manatti haa deebitu jedhee bu'aa bahii baay'ee godhee immoo har'a dhufee mucaan kun ifatama gaafatee jechuudha. Homaa miti ifatamni bareeda garuu jireenya namaa diiguuf jireenya namaa balleessuuf akka kanaa bu'aa bahii laffaati baay'ee gootanii deebitanii illee ifatama gaafachuu dhiistanii caccattanii teessanii har'a ruuttaan gizee araaramtee mana isheetti deebi'uuf jettu as baatanii ifatama wajjettan namni nama taazzaba gaa rabbii dura sin hafe ture homaa miti garuu bareeda ifatuma gaafachuun haa ta'u maal abbaasaati. Kanaafuu harka cabaa gaa zaaree sargaachinni zaareenoo kana jechuudha. Ruuttaan manatti deebitee jirti. Mabruuk jedha baga gammadde. Ammoo torbee tokko teessee immoo amma sun cucucu jedhin taa'e gadi kabajaa ofitti walitti gattaa'e. Kanaga lammaffaan immoo jennamoo akkam ta'a nuu birmadhaa maal eenyuun nuu birmadhaa jenname dhugaa rabbii eenyutti yannaa nuu gameewu yoo asaxanii akkuma saree kunis gasxii banateetti duutaa yoo isa kana bira deemtanii inni kunillee mataa wal galgashee wal nyaata yoo as ilaaltan
yaa rabbii koo akkana jibbisiisee kana sin jibbisiisee jira laata. Amma diinni diinuma itti beekattu iyyuu diina kooti jettanii beekattu jechuudha. Keenya kana walii wallaalle diinni asiitiin nyaattee mataa gannu galgashitee asii nu arrabsitee asii nu xiqqeessite. Keenyillee asiin taraasaa wal xiqqeessaa wal arrabsaa hin jirre walirra kaa'uun rakkanne. Amma intalli kun mucaa nama bultii qabu jedhan. Ufii isheetiin mucaa manatti waamtee akka kanaa mucaa raffistee waan gooteen beeku laphee irra ciistee fi ishee suuraa kaastee gadhiistee nama abbaa manaa qabu kana hojjetu yoo jedhan maalinni namatti dhaga'amu dhugaa rabbicha. Mucaa kana qabanii amma akka kana harka duuba isaatti hidhanii akka kanaan tumanii saqaayeessu jechuudha. Mucaa kana bichaa miti kan reebamuu qabu. Wallaahi ani dubartiidha miti waan fe'e naan jedha. Mucaa kana bichaa miti isheen illee faana irratti tumamuu qabdi. Isheen nama tidaarii qabu. Namni tidaarii qabu maaliif liqsiqsama? Hin taa'u gadi. Hin qabateen taa'u jireenya isaa. Giddiitiin mucaan kun ammas gaddisiiseetti giddiitiin ishee waameera. Giddiitiin inni isheen bira deemte moo giddiitiin mucaan kun bira dhufellee wayin isheen bira deemte haa ta'u inni bira dhufe haa ta'u. Giddii miti. Eenyumtu wallaahi dhugaa sirriitti miti yoo kabajaa ofitti wartan kabajaa of gootanii namnillee sin kabaja. Ulfina ofitti yoo wartan namnillee ulfina sinii kenna jechuudha. Kanaafuu iddee fe'etti maqaa namaa oosisee maqaa nama baballeessee nama wal nyaachisu warra safuu malee alatedha. Wallaahi deebitee immoo balleessaa ishee otoo beektu fuutee gadhiistee mucaa kana akkasitti watumamu silaa isheellee fidanii bira dhaabachiisanii walitti qabanii tumuudha malee. Walitti qabanii maal barbaadde abbaan manaa jira abbaan manaa irra jira. Otuma abbaan manaa irra hin jiraatinu maaliif wallaahi isa dhugaa isinitti hima wallaahi maaliif liqisqisamu maaluma barbaachise maaliif kabaja walitti namni saatii kanatti wallaahi iddee fe'es haa ta'u eessas haa ta'u namni yoo si faaratti ilaalle yoo si ilkaan keessan akkas gootanii ittiin isaan eenyutti akkas gooteen hanqubaan si xuxxuun jirtu wallaahi haidha hanqubaan si xuxxuun jirtu hangiddiitiin sin gaddadu sin hin barbaanne taana namni sin gaddadee harkaan si qabu hin jiru eessumattuu uleetiin reebee kottu na biran jedhu fi'ii ishee waamte fe'ii ishee barbaadde deebitee immoo akka kanatti salphistee akka kanatti suuraa waliin kaatee mucaa fokkisiistee xiqqeessitee jechuudha. Ufiyyuu saalfanne otoo abbaa manaa qabdu han dhiira biraa nama bira deemtu ofii isheeyyuu saalfiin ofitti warre deebitee immoo mucaallee akka kanatti siqaayeessitii jechuudha. Siqaayii keessa gashitee jechuudha. Otoo ofii isheen namni maan safuun otoo beekte wayiin immoo namni maan namaan jedha. Namayyuu miti. Aniin kun maadha? Otoo jettee bareeda turte otoo of ilaalte ufumaa jechuudha. Ishee jechuun nama tidaarii qabu, nama jireenya qabu jechuudha. Nama bultii qabu jechuudha. Bultii jechuun bultiidha. Bultii keessa taa'anii maa inni gamanas maali? Mayyoo miti dhugaa rabbii amma hannu wal fakkisiisuun kan wal salphisuun kan taane wal godhuun mee sababa biraa laalaa dhugaa rabbii hin jiru tokko argitan. Waan hunda kana Oromooma biratti wal gahi. Oromooma kanarratti argitu yoo wal xiqqeessuu yoo ta'es, wal arrabsuu yoo ta'es, wal fokkisiisuu yoo ta'es Oromooma kana bira jira. Wallaahi bakka biraa hin jiru. Mee kutaa gara biraa, mee saba lammii gara biraa mee ilaalaa. Yoo akkam ta'e wal gadi hin baasan. Yoo akkam ta'e yoo wal lolan nama 3-4 argitu dhugaa rabbii. Gungumaa immoo akka kanaa waan hin taane hojjetan immoo waliyyuu hin baasan jechuudha. Kanaafuu keenyi kun abaarsa maal qabnaa? Keenyi kun maaliif dhugaa rabbii nama jibbisiisa wallaahi gizee akkas ilaalan. Maaliif kabaja dubartii taanee kabaja maaf ofitti hin hormuuti? Maaliif durbii akkas taati intalli akkas taati intala Oromoo akkas taati maaliif amma yoomitti nuti mammaasa namaa taanuufi maali yoo kabajaa ofitti warra? Alhamdulillah rabbiin bultii nutti kenne bultii keenyatti rabbiin galateeffanne yoo jiraanne maaliif liqisqisamaa deemame ilmi namaa bultii isaa otoo jireenya isaarra jiru gaa rabbii nama gaddisiisa wallaahi baay'ee tokko yoo dubbatan yoo ilaalan jechuudha. Yoo akkas ilaaltan
dhugaa rabbii waan achi as abaarsa qabnu natti fakkaata yoo dhugaa ilaalu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanuma amma iddoo kanarra inni kaan ajjeesi inni kaan addatti sikkiina laattu inni kaan akkamis miti maaliif sikkiinni humnaan ishee hin qabneewo humnaan ishee hin qabne ofii ishee feetee faanarra haasofte ofii isheetii barbaaddee faanarra haasofte barbaaddee waamte manatti maaliif sikkiin walitti qabaa isaanii malee tokko bichaa miti kaasidha lamaanuu balleessa lamaan isaanii badii qabu badii hin qabne hin jiru lamaan isaanii badii qabaatanii walitti qabaniiti lamaan malee tokko bichaa miti saqaayeessan walitti qabanii lamaan isaanii siqaayeessuudha akka isheen ol jettee lamaffaa naman ilaalletti dhugaa rabbii baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaan adeemaa jiru wallaahi garumatti aara galfannuu dhabne boo waan ageenyuuf waan arginu kun wallaahi laazimi bulee namni tasgabbaa hin barata hin toobota hin ibsa jennaan buleema ka'eema maaliif boo dhugaa rabbii nama gaddisiisa nama jibbisiisa dhugaa dubbachuu wallaahi akka waan yakka hojjennee waan akka waan dura badii qabnu abaarsa qabnu biteen beeku waan isaa dhugaa rabbii yoo akkas ilaalanii baay'ee tokko nama jibbisiisaa jechuudha wallaahi. Waan dhiira ta'e waan dhiiratti murteessu jira dhugaa rabbii dhiira ta'e waan dhiiratti murteessu jechuudha. Akkasitti maal ilaalta ati sikkiinaan amma sikkiinaan kana tumatee intini godhar gisuma tokko yoo shubbuxxii maatiin ajjeesuu wayya malee nafsee baate ilmi namaa nafsee namaatti kunaanessuun karaa namatti dha'achuun siqaa meeqa nama agarsiisuun hin barbaachisu. Nu fokkise kunoo harka duubatti hidhamee gizee akkasitti nama meeqa daawwata gizee akka kana tumamu jechuudha gizee akka kana reebamu baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii keenya kana waan isaa wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Baalageen ganduma hundaa keessa jirti dhugaa rabbii ganduma hundaa keessa garuu immoo nam tokko bichatti quba kaa'urra hundinuu balleessaa qabu lama isaaniiti eddeetti harka walitti hidhamanii dhugaa rabbii harka lamaan isaanii walitti hidhanii eddeetti tumuudha malee tokkicha bicha ati janajjantee ati akkas godhu maali yoo janajjane isheetu janajjane kaan fayyaa janajjane reen isheen maali tidaarii qabattee jirti nama tidaarii qabuudha aniin jettee ofirraan deemsistu ofirraa bilookkiin gootu ofii barbaaddee ittiin laxxii yoo jette maalaa godhure dhiiraadha bara dhiiraa ofii faara laattee ofii kolfitee ofii yoo barbaaddee isheen akkamaa godhureen akkamaa godhu nama jireenya qabu bultii qabu isheen bultii ishee dhiisteeti faanarra kolfitu giddiitiin miti an birraa qeeramu giddiitiin hin qabne giddiitiin bira hin deemne waan ta'e ofii faara laattee ofii faanarraa softeeti akkamiin ilmoo dhiiraatti tokko bichaatti muka cabsuu miti tokko bichaatti quba kaa'uurra walumatti qabaa hamballeesse tokko duuba kaanii tokko fuuldura kaa'uu miti baasanii ibzii duratti akkuma isallee salphisanii intalallee fidaa salphisaa isa bichaa miti namichuma abbaa manaa ishee sana anna dhibeeyyuu dhugaa rabbii mucaa bichaa qabeetuma infidduu haadha manaa kee giddiitiin haadha manaa kee sirraa qabatee moo giddiitiin inni ofitti fide ishee barbaade bira deemini ishee barbaademni wantee barbaadde fide haadha manaa keessa tuni walumatti qabeeti tokko bichaa bitanitti tumtu